Hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kana ka OMN Abrahaam Biruutusnittima haga xumuraattiin wajjin tura. Sirni Gadaa Oromoo balaa jala akka jiru abbaan gadaa Tuulamaa fi walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa himanii jiran. Oromoon kutaa hundarraa qabsaa'ee sirna isaa kana akka baraarratu waamicha godhanii jiru Goobanaa Hoolaa. Abbaan gadaa kana kan dubbatan sirna gaggeessaa Yuuba Gadaa Gujii aga xinxaroorratti. Tibbana qe'een abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa humnoota mootummaatiin weerarame ilmi isaanii tokko yoo kaanfamu qabeenyi isaanii saamamuu gabaafamee ture. Sirni amma biyyatti bulchaa jiru sirna abbootii gadaa fi duudhaa Oromoo balleessaa jiru ta'uun qeeqamaa jira. Waggaa tokko dura hoogganoota gadaa Oromoo kan karrayyuu jumlaan kan fixe sirnuma bilisiginnaa ta'u komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasee ture. Sirna gadaa Oromoo akka danqaa keessa jiru hubadhaa. Yeroo ammaa kanatti sirni gadaa Oromoo akka danqaa keessa jiru hubadhaa. Oromoon biyya keessa jirtan, Oromoon biyya alaa jirtan, Oromoo Gujii, Oromoon Booranaa, Oromoon Sikkoo Wandoo, Oromoon Tuulamaa, Oromoo Gawraa akka sirni kee danqaa keessa jiru hubadhu. Qabsaa'i, sirna keetii qabsaa'i, duudhaa fi safuu keetii qabsaa'i, duudhaa fi safuu keetii qabsaa'i. Bakka muka jaarteetti kuftee laal, bakka muka jaarteetti kuftee laal. Oromoon duudhaa fi safuu qaba. Warri immoo duudhaa fi safuu Oromoo cabsuu deemu kaleessa hin dandeenye. Warri duudhaa fi safuu Oromoo cabsuu deemu kaleessa hin dandeenye. Har'ammoo hin danda'u. Har'ammoo hin danda'u. Har'ammoo hin danda'u. Aadan gurraacha Gujii kan saba Waradaa keessaa dhalate. Aadan kan gadaa baatee jiddu galatti fide. Kan gadaa jedhee akka wareegamaa deeme. Karaa dheeraa deemeera. Hancufa liqimseera. Biyyeen isa akka araaramtu. Duukaan Oromoo nagaa haa taatu. Nagaa. Dhalattoonni Oromoo muddee 13 fi 14 2022 biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti wal ga'uun hiriira mormii gaggeessaa turan. Ummata Oromootiif sagalee ta'uun rakkoolee ummatichaa mudataa jiran hawaasa addunyaaf erga mul'isanii booda marii gaggeessaniin hojiin hawaasa diiyaasporaa Oromoon hojjetamu kamiyyuu bu'aa qabeessa akka ta'uuf bifa qindaa'een socho'uun akka barbaachisu murteeffachuu OMN ibsanii jiran. Hojiileen advookasii mirga uummata keenyaa falmuuf dhuunfaa fi gareen hojjetaman bu'aa barbaachisu akka argamsiisaniif bifa tokko qabaachuu qabu kan jedhan dhalattoonni sabichaa kunniin dhimma uummata Oromoo irratti afaan tokko dubbachuu fi dhaamsa tokko addunyaaf dabarsuutu rakkoo uummata keenyaaf fala argamsiisaa jedhan. Hojii bifa qindaa'een hojjetamu kanaan cinatti muuxannoo hedduun itti dhimma bahan kan yeroo barbaachisaa ta'etti qaama ummaticha bakka bu'ee sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumuu danda'u loobistii qacaraachuun barbaachisaa ta'ee ergamee jira. Kanaafis Oromoon guutuu addunyaarra jiru of qopheessuu qabnaa jedhan. Gammoojjii gargaarsa namoomaatiin gargaarsi nama dhuunfaa fi bifa faca'een walitti qabamuu rakkoo ummatichaa furuuf kan hin dandeenye ta'uun hubatame jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa ummatichaa walitti dhufuudhaan gargaarsi hiika qabu toora sirriin ummatichaa akka qaqqabuuf qindoominaan hojjechuun akka barbaachisu dhaaman. Gama qabsoo Oromoo fi Oromiyaa baraaruuf taasifamu gargaaruutiinis deeggarsi taasifamu faffaca'aa akka hin taane fatattamaan mala dha'uun akka barbaachisu hooggantooti amantii, hooggantooti hawaasaa fi hayyooti Oromoo walitti dhufanii akka hojjetan waamicha dhiyeessanii jiru. Sabni Oromoo guutuun afaan tokkoon qabsoo Oromoo fi Oromiyaa baraaruu irratti gamtaan akka bobba'anis waamicha godhanii jiran. Caasaan mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhalattoota saba Amaaraatiin dhuunfatamee jiraachuu fi hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalattii keessaa harki 60 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu mootummaan beeksiseeti jira. Olaantummaan kun gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiinis kan mul'atu ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Dhugaan lafarra jiru kana ta'ee osoo jiru adeemsi tareenyinnat jechuun dhalattoota Oromootti quba qabuu fi siqiqsuu bu'uura kan hin qabne ta'uu hooggantuun biiroo Public Service fi misooma humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Hikmaa Hayreddiin himanii jiranii yuun ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Gareen bilisiginnaa battala gara aangootti dhuferraa eegalee uummanni Oromoo fayyadamaa sirnichaa akka ta'etti dhiyeessuu fi sirni biyyattii irratti ijaaramaa jiru akka waan mootummaa Oromoo ta'etti dhiyeessuuf yaaliin garaagaraa taasifamaa tureera. Bu'uuruma kanaan isaan jibba uummatichaa qabaniin uummanni Oromoo addatti fayyadamaa sirnichaa jedhamee maqaan taranyaa jedhus itti moggaafameera. Sirni olaantummaa Oromoo irratti hundaa'e biyyattii irratti ijaaramaa akka jiruttis dhihaataa ture. Dhugaa lafarraa mul'atuun garuu uummanni Oromoo mootummaa bilisiginnaa jalatti addatti fayyadamaa sirnichaa ta'uun
dhufee balaa eenyummaa isaa irratti xiyyeeffateef saaxilamee jira. Bulchiinsa Bilisiginnaa jalatti sababa eenyummaa isaatiin haleellaaf saaxilamee qeensaa guyyaa guyyaan irratti gubamaa kan jiru wayitaa ta'u ilmaan isaa akka bineensaatti adamfamanii ajjeefamuun daangaan lafa isaatii guyyaa guyyaan weeraramuunii fi guddaan isaa salphifamuun hiree uummatichaa taateetti. Ilmaan isaa miiliyoonaan lakkaa'aman baratanii beekumsaa fi dandeettii osoo qabanii hojii dhabdummaaf saaxilamuun hiyyummaatti jiraachuufis dirqamaniiru. Kun osoo kanaan jiru Oromoon taranyaadhaa addatti fayyadamaa sirnichaa taheeraa hololli jedhu babal'atee itti fufuun dhalattoota Oromoo ija badaan ilaaluu fi gocha hin malle irratti raawwachuun keessumaa magaalaa guddoo naannichaa kan taate Finfinneetti akkaan dagaageera. Hooggansa magaalaa Finfinnee irraa eegalee magaalicha keessatti olaantummaa Oromooti ijaaramaa jira jechuun holola facaafamu laalchisuun qophii haala yeroo miidiyaa mootummaa biyyattii EBC irratti dhihaatu irratti argamuun deebii kan kennan hoogganoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaadichi bu'uura kan hin qabne ta'uu ibsan. Naannoo kibbaarraa filamuun miseensa hooggansa magaalaa Finfinnee kan ta'anii fi biiroo Public Service fi misooma humna namaa magaalattii kan hoogganan Aadde Hikmaa Hayreddiin hololli Oromoon addatti fayyadamaa tahaa jira jechuun maqaa taranyinnet jedhamuun facaafamaa jiru bu'uura tokkollee hin qabu jedhan. Miseensota hooggansa olaanoo magaalattii 9 keessaa dhalattoonni Oromoo 2 ta'uu, dhalattoonni Amaaraas 2 ta'uu, dhalattoonni naannoo kibbaa immoo 3 ta'uu fi dhalattoonni saba biroo 2 kan keessatti hammataman ta'uu ibsuun caasaan hooggansa magaalattii hanga gadiitti jirus bu'uuruma kanaan kan diriire ta'uu hubachiisan. Gamman hojii mootummaa magaalattiitiin wanti jiru garuu faallaa holola facaafamaa jiru ta'uu ibsan hooggantuun biiroo Public Service fi misooma humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Hikmaa Hayreddiin manneen hojii mootummaa magaalattii dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuu hojjettoota mootummaa magaalattiin qabdu keessaa harki 60 dhalattoota saba Amaaraa ta'uu ibsan Aadde Hikmaan ወደ መንግስት ቢሮክራሲ በመንግስት ሰራተኛው ማዕቀፍ ውስጥ ስንመጣ አሁን አንዱ ተረኝነት አለ ተብሎ የሚገለጸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ስለሆነ ነው። በመንግስት አስፈጻሚውና በመንግስት ሰራተኛው መካከል ነው። ቀደም በመንግስት ዋና ኮር ስራዎችን የሚመራውን አካል ለማሳየት ይጃለው። በመንግስት ሰራተኛውም ደረጃ ስንመጣ እንግዲህ በየቢሮው ያለውን ሁላችንም እናውቃለን። የመንግስት ሰራተኛው የሚያቀል የመንግስት አመራሩ የሚያቀል ማህበረሰቡም ለአገልግሎት ሲመጣ የሚያያቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተረኝነት ተብሎ የሚገለጽበት አግባብ እንግዲህ በቁጥር ማሳየት ካለብን 60% የሚሆነው የአማራ ተወላጆች ናቸው የመንግስት ሰራተኞች ማለት ነው። 30% የሚሆነው የመንግስት ሰራተኛ የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ማለት ነው። 10% የሚሆነው ደግሞ የተለያዩ አካላት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም በዚህ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ማን ሆጂ ሞቱማ ቡልቺን magaalaa Finfinnee harki 60 dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamee jiraachuu dhalattoonni Oromoo harka 30 qofa ta'uu fi kanafan harki 10 dhalattoota saboota biroo ta'uu ibsan. Dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru olaantummaa qaama biraa magaalicha keessatti dagaagee jiru maqaa taranyaa jedhuun gara uummata Oromootti qabuun dogoggora ta'uus hubachiisaniiru. በማህበረሰባችን ጋር የተዛባ ነገር ለማስረጽ የሚካሄድበት ርቀት ትክክል አይደለም። ያለው ፋክት ይሄ ስለሆነ ፋክቱ ይሄ ነው። ፋክቱ ላይ ሆኖ መነጋገር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከመንግስት ሰራተኛውም የተደበቀ አይደለም። በምክንያቱም አብሮ የሚሰራው ዛው አንድ ላይ ነው። ማን ምን ያህል ሬሾ እንዳለው ያውቃል ማለት ነው። ከመንግስት አመራሩም የተደበቀ አይደለም። አገልግሎት ፈልጎ ከሚመጣው ህብረተሰብ የተደበቀ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው olaantummaan dhalattoota saba Amaaraa manneen hojii mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti dagaagee jiru kun gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiinis kan jiru ta'uu haalli qabatamaa magaalattii mul'isa. Gama biroon adeemsa heddumminaa fi sabdaneessummaa biyyattii beekamtii dhoowwachuun olaantummaa saba tokkoo fi amantaa tokkoo biyyattii irratti deebisuuf deemamu balaa qabaachuu akeekan Aadde Hikmaan hiyyummaa fi boodachafummaa amma keessa jirruuf adeemsa heddummina sabootaa fi heddummina amantaalee biyyattiin qabdu beekamtii mulquun eenyummaa tokko uwwisuuf deemamutu sababa ijoodhaa jedhan. ብዝሃነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። የሃይማኖት ብዝሃነት አለ፣ የብሔር ብዝሃነት አለ። ይሄንን ዲና ያደርገህ ተነስተህ ሌላ ነገር ለመጫል የምትችልበት ግራውንድ የለም። አሁንም ከድህነታችንና ኋላ ቀርነታችን እኮ አንዱ መሰረታዊ ምክንያት ይሄ ነው። አንድ ሃይማኖት ተቀበል፣ አንድ ብሔር ተቀበል በቃ ምናምን እየተባለ የሚኬድበት ርቀት ህዝቦች በተለያየ ጊዜ ምክንያቱም አንዱን ባጎደልከው ቁጥር አንደኛው ተቃውሞ ሆኖ ይነሳል ማለት ነው። olaantummaa saba tokkoo fi amantaa tokkoo biyyattii irratti deebisuuf dhamahuurra Itoophiyaa heddummina ishee kabajjee sabdaneessummaa irratti ijaaramte dhugoomsuu qofatu biyyattii fayyada fuuldurattis tarkaanfachiisuu danda'a jedhu. kantiibaa magaalaa Finfinnee
Adde Adaanach Abeebee magaalaan Finfinnee waggoota 30 darban lafa magaalotaa fi aanaalee ollaa jiranirraa hektaara 30 ol akka weerartee dubbatanii jiran. Kantiibaa Adaanach akka jedhanitti magaalaan Finfinnee waggaa 25 dura hektaara 24 caaltu turte. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. Kudhanii sagaltamii torba gandoot baadiyyaa 23 bulchiis magaal Finfinnee jalqaalee uummata gandoot kan kee jiraatan keessa parsantaan 70 Oromoo turan. Gaaf gandootan baadiyyaa 23 bulchiis magaal Finfinnee jalgalchanii dhimmoottan akka aadaa afaanii manbarumsaa eenyummaaf buufata fayyaa yookaan hospitaal tokko ilaalchee hin galcheen. Akka inni lakkoofsa Itoophiyaa bara 2003 immoo suniyyuu hafe bulchiisi gandoot baadiyyaatiif lafti naannoo suni akkuma jirtu Ugala fijirti yoo ilaal bulchiisi magaal Finfinnee daangaan isa asiifachuwanni jedhame beekamtu kolleen hin jiru. Qorannoo qondaal ODP Dr. Milkeessa Midhaagaa bara 2018 Yuunivarsiitii Finfinnee irra dhiyeessoo keessa fudhan. Naasirraa lafa kana lafan buqqisanii tilagana ijoollee beetasaba keenya bootan kenninee fi abbaan kiyyaa makaarii kuma 200 irraa fudhatan hektaara 20 nullee achin ka'ee keenyarree nu kaasanii dhaabbilee gugurdayyo 4 ta'uu mati Oromoo qabsaa'ee wayyaane fonqolcheef keessa ijoon dubbi magaal Finfinnee kan turte ammallee immoo kun argan sumayyuu taqara caala hammaacha dhufuun abbummaa naftikee jiraachuun yaaddoo ta'uu jirti jedhu alaabaan Oromoo hin fannifamu agfaaruun alaaba naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa farfatamuun qabduu darate waan hedduu jedha. Gareen Opdiyoo Biltsiginnaa talichoo bulchiis mootummaa naannoo Oromiyaatiif bulchiis magaal Finfinnee harka qabdi dhiyeen kan daanga magaal Finfinnee sarab jechuu wanni si yaalchullee waan milkooftin fakkaat. Akkuma qorannoo laf jirta agarsiiftu Finfinnee mataan isiitu Oromoo waan taateef daangaan isiin Oromiyaa waliin qabdin jiraat. Tullee ammoo magaalli tundacha hedduun saamichi lafa Oromoo irra gaggeessaa turu kantiibduun Adaanech Abeebeetu akkas jechuun ragabaat. Oromiyaa mattuu Addis Ababaan እየወረረ ነው። አዲስ አበባ እኮ ከ27 ዓመት በፊት ወይም ከ30 ዓመት በፊት 24000 ሄክታር ካሬ ሜትር ናት። እንደሆነ መረጃ ብዬ ነው አለ ፕላኑ መረጃ ነው ማየት ይቻላል። ዛሬ 54000 ደርሳለች። 54000 ደርሳለች። ኦሮሚያ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ወሮ ነው ወደ 54000 ያደገችው። በመረጃ ስንነጋገር ጥሩ ነው። ቪዲዮን ቱምባ ወርዶፈ ዱብ ናሞቲ ጋፍሊ አርማንጋዲ ቡልቺስ መጋል ፊንፊኔቲፍ ገረ ብልጽግናት ዲየሱረት ተርጋ ሞኮፋ ፊንፊኔ ለፌክተር ኩም ዲደም ያፉሪ ረገር ሸንተም ያፉሪ በበለት ታናን ዳንጋ ቡልቺስ ሞቱመናን ኦሮሚያ ከመጋለት መርሰኒ ጅራን አርክ ጫል መሳሙን ሲምርካነ ዮስ ማሊፍ ዳንጋን አኩም ዱራን ጅሩ ተክትፉፍ ሙርቴስኔ ጀታን ላሜሶ ፊንፊኔ ለፎሮሞ ተው ሄሪ ሞቱመናን Nooti federaala ifa kaaya dojuru murte tokko dabarsu maaliif dadhabdanii dhumirraggaa fi abbummaa ka Oromoo magaal Finfinnee irra qabdabsuuf magaal Shaggar jedhan hundeessuun deebi'inum taati jechuun namoota hedduun gaafachuu jiru. Parsantiin 78 hooggansi olaanaan Ethiopian Airlines Group dhalattoota saba Amaaraa ta'uu ragaan keessoo dhaabbaticharraa arganne ni mul'isa. Miseensota maanajimentii olaanoo Ethiopian Airlines Group 18 keessa 14 dhalattoota Amaaraa yoo ta'an 3 Oromoo namni tokko immoo Tigraay irraayi. Dhaabbata kana qofa osoo hin taane dhaabbileen federaalaa baay'een haala wal fakkaataa keessa jiru. Kun kanaan osoo jiru finxaaliyyiin Amaaraa Oromoon taranyaadha jechuudhaan magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraatti maqaa sabichaa xureessuu irratti argamu. Dhimma kanarratti asiin dura paarlaamaa irratti haasawaa akka godhan ministeerri muummee Abiy Ahmed Oromoon taranyaa ta'uu miti biyya san keessatti ga'ee isaa maluyyuu hin arganne jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaas dabataa ittaanee dhiyaata. Dhaabbilee mootummaa federaalaa Itoophiyaa sabdaneessummaan irraa hin calaqqifne keessaa tokko Ethiopian Airlines Groupidha. Dhaabbanni kun yeroo garaagaraatti gama kanaan qeeqamaa ture. Hooggansi olaanaan dhaabbatichaa warra eenyummaa tokko qabaniin dhuunfatamee jira. Odeeffannoo keessa beektonni OMN erganiin akka mirkanaa'etti hojii gaggeessaa olaanaa Ethiopian Airlines Group Masfin Xaasoo dabalatee namoota 18 keessaa 14 saba Amaaraa irraa yoo ta'an 3 saba Oromoo irraa namni tokko immoo Tigraay irraayi. Akka ragaa kanaatti hooggansi 18 keessa
Chief Commercial Officer, International Flight Manager fi Ground Service Director jechuun kan ramadaman namooti sadi qofti sabaan Oromoo yoo ta'an namni tokkichi Customer Service caasaa jedhamu hoogganuu Tigraay irraayi. Caasaa olaanaa dhaabbatichaa parsantii 78 kan dhuunfate warra eenyummaa tokkooti jechuudha. Kun kanaan osoo jiru Oromoon magaalaa Finfinnee fi akka biyyaatti taranyaa jedhamee finxaaliyyii Amaaraatiin arrabsamaa oola. Dhugaa kana ministeerri muummee Abiy Ahmad asiin duras paarlaamaa irratti dubbatanii turan. Oromoon taranyaa ta'uu miti biyya kana keessatti bakka isaaf maluu hin arganne jedhan ministeerri muummee gaafsan. Bakka bu'iinsi madaalawaa hin taane kun caasawwan dhaabbilee mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee hedduu keessatti akka jiru ministeerri muummichaa ragaa bahanii turan. የፖለቲካ ቁማር ወልደው ተረኛ የሚል አባባል በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት ወራት ተካሂዷል። እኛም ውስጥ ገብቷል። ከገባ በኋላ ጥርጣሬ ስለገባን ይሄን ነገር እናጥራ ብለን ለሲቪል ሰርቪስ አሳይመንት ሰጥተን ሙሉ ዳታውን እንዲታይ ያደረግን። አስፈጻሚ ሁለት ምክር ቤት የፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና የሀገር ፕሬዝዳንት ቆጥረን ስናይ ተረኝነት አይታይም። የለም ተረኝነት። በሁለቱ አፈ ጉባኤዎች በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በሀገር ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ኦሮሞ ነው ያለው። ስለዚህ ተረኛ ሊሆን አይችልም። Ji'oota dabran kumaara siyaasaa fi ololli taranyaa jedhu bal'inaan afarfamaa ture jira. Kana qulqulleessuuf siivil sarviisiin akka qoratu assaayimentii kennine. Ragaa guutuu laalle. Qaama raawwachiisaa, mana murtii, pireezidantii fi ministeera muummee yoo madaallu taranyummaan agarre hin jiru. Sadarkaa ministeeraas ilaalle. Kaabinee 22 Itoophiyaan qabdu keessaa Oromoon 6, Amaarri 6, sabaaf sablammootii fi ummatoota kibbaa 6. Kun ta'ee hin beeku. Bara Ihaadig kootaan Oromoo 7 tureeyyu. Kan bira dabarree hojjetaadhanis madaallee jirra. Paarlaamaa, mana maree federeeshinii, waajjira ministeera muummee, waajjira pireezidaantii madaalle. Oromoon sadarkaa tokkoffaarra hin jiru. Waajjiraalee ministeerotaa keessa Oromoon lammaffaadha. Kun dhugaadha. Aangoodhaanis hojjetaadhaanis Oromoon sadarkaa duraarra hin jiru. Dabraa argachuu miti kan isa madaalu iyyuu hin arganne. በስልጣንም የለም በሰራተኛም የለም እንኳን ትርፍ ሊወስድ የሚገባውን አላገኘም። አይ በልማት ድርጅቶች ይሆናል ብለን ልማት ድርጅቶች ፈትሸናል። አንድ ኤግዛምፕል ላንሳ። አየር መንገድ ኤክስኪዩቲቭ የሚባለው ማኔጅመንት ላይ ያለው አየር መንገድ የሚመራው 74% አማራ፣ 5% ትግራይ፣ 5% ኦሮሞ፣ 16% ደግሞ የተለያዩ ብሔሮች ደቡብና ብሔሮች አሉበት። 5% ነው ኦሮሞ ኤክስኪዩቲቭ ላይ ያለው። Dhaabbilee misoomaa sakattaan daandii qilleensa Itoophiyaa hooggansi olaanaan parsantii 74 Amaara, parsantii 5 Tigraay, parsantii 5 immoo Oromoodha. Parsantiin 16 hafan saboota birooti. Biyya alaa fi imbasiiwwanittis bakka bu'iinsi karaa eerlaayinii jiru kanuma fakkaata. Dhaabbilee akka teelee keessas dhugaan jiru kanumadha. Maaliif taranyaa jedhamaree? ፋክቱ ይሄ ነው። የትም ቢሮ ብትገባ ቴሌም ግባ የትም ግባ ፋክቱ ይሄ ነው። ለምን ተረኛ ተባለታ? Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 39 mirga abbaa biyyummaa Oromoo dubbata. Heera kana jalatti keewwata 3 immoo mirgi ofiin of bulchuu uummata Oromoo qubsuma lafa ummatichi irra qubate keessatti qaamota mootummaa ittiin of bulchuun deessuu fi bulchiinsota federaalaa keessatti mirga bakka bu'iinsa madaalawaa qabu argachuu ni dabalataa jedha. Caffeen Oromiyaa garuu haga ammaa heeruma ofiitume kanallee hojiirra hin oolchine. Biyyoota sirna federaalawaa sabdanee hordofanii fi dimokiraatawaa ta'an keessatti seerri bahee saboonni akkaataa baay'ina isaaniitiin caasaa mootummaa hunda keessatti bakka bu'iinsa madaalawaa ni qabaatu. አንደኛ የምክር ቤት መጠየቅ የለበትም። ህግ አውጣ። ደቡብ አፍሪካ ህግ አለ፣ ኬንያ ህግ አለ። ማንንም ሰው እኔም ሆንኩ ማንንም ሰው ካላግባብ የህዝቦች ውክልና መጣስ የለበት። ህጉ ይሄ ነው። እምነትን፣ ጾታን፣ ብሔርን ታሳቢ አድርገህ በዚህ ሬሾር መቅጠር ያለበት ብላችሁ ህግ አውጡ። ቋሚ ሆኖ እሱ ነው። ማንም መክሰስ የለበትም። በህግ አግባብ መስራት አለበት። ከኬንያ ከደቡብ አፍሪካ ልምድ ውሰዱ። ሁለተኛው ችግር ትግራይና ኦሮሞን እኩል አድርጎ ማየት አለ። እኛ ድሮ ትግራይ ላይ ቁጥር በዛ ያልነው 6% መሆን ሲገባችሁ 7፣ 8፣ 10 ሆናችሁ ብለን ነው። እና አሁን ኦሮሞንም 6% አድርጎ የሚያስብ አለ። እንደዛ አይደለም። ኦሮሞ 35 ፕላስ ኦር ማይነስ % ነው። በኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩሽን፣ በሴኩሪቲ፣ በማንኛውም ኮንትሪቢዩሽን እሱ ነው። ያንን ድርሻውን አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ሊነፍገው አይችልም።
ይቀራል የአብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንጂ መብቱን መንፈቅ አይችልም አብይ። ገሬን ፍንታልያ አማራ ዴምሳ ሴራን አላ ኦላንቱማን ሰባ አማራ ጫሳ ሞቱማ ፌደራላ ፊ ከመጋላ ፊንፊኔ ሲንዱራ ዱንፈቴ ቱሬ ትፍሲሱፍ ኦሮሞቲ ቁባ ቀቡ ጀዱ ሀዮቲ ሀዮነ መኒ ፊያደሳኒ ከናን ፍንታልይን አማራ ኩነን ኦላንቱማ ሀቀመሌ ሰከነ ትክፈተኒ ትፉዳፍ ኦሮሞ ተረኛ ጀደኒ ዱቢ ገረ ደበርሱ አካ ቶፍታት ፈየደማ ጅሩ ጀዱ asirratti rakkoo guddaa mootummaa bira jiraachuu eeranii caasaaleen federaalaa fi magaalaa Finfinnee dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamee akka jiru otuma beeku tarkaanfii sirreeffamaa wayitu akka hin fudhanne himanii jiran mootummaan rakkoo kana hundeen furuuf afaan hojii mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee afaan Oromoo akka dabalatu gochuu murteessaa akka ta'eeranii mootummaan waggoota afran darban gama kanaan hojii hojjechuurra jiraatu hin hojjenne jedhanii jiru. Fintaaliyiin kunneen afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee fi kan federaalaa yoo ta'e waan hedduu akka jijjiiru waan beekaniif caasaa mootummaa keessa ta'anii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa fi kan magaalaa Finfinnee akka hin taane ittisaa jiru jedhu hayyooti. naannoo Amaaraatti dhaabbanni xirat yookiin Nigaat Corporate jedhamuun beekamu dhalattoota saba Oromoo fi Agawtaan addatti foon hojiirraa ari'achaa jiraachuu hojjettooti dhaabbatichaa sababa eenyummaa isaaniitiin hojiirraa ari'aman OMN itti himanii jiran. Keessumaa ittaantuu hojii gaggeessaa dhaabbatichaa kataan adde Alam Firee Darresee nama jedhamaniin addatti gochii dhalattoota saba Oromoo fi Agaw dhaabbaticha keessaa qulqulleessuu raawwatamaa jira kan jedhan hojjettoonni dhaabbatichaa dhalattooti saba Amaaraa osoo ajjeefamanii isin as keessa hin hojjettan jechuudhaan hooggansaa haga hojjetaa gadiitti namoonni hedduun seeraan ala hojiirraa ari'atamaa jiraachuu himanii jiran. Dhaabbanni duraan maqaa xirat Corporate jedhamuun hundaa'ee socho'aa turee fi yeroo ammaa Nigaat Corporate jedhamuun beekamu kun magaalaa Adaamaatti dhaabbata Bakkalchaa Transport jedhamu bituun dhalattoota Oromoo dhaabbaticha keessa hojjetaa turan guututti jechuun bifa danda'amuun ari'achuu himu namoonni komii dhiyeessan. Dhaabbilee isaa magaalaa Finfinnee fi Wallootti argamanittis gochi wal fakkaatu raawwatamuu ibsu. Komii hojjettoota kanneen irratti deebii dhaabbatichaa yeroof argachuu hin dandeenye akkuma arganneen ka isin dhiyeessinu ta'a. Jilli qondaalota mootummaa federaalaa Maqaleetti imaluu miidiyaaleen mootummaa gabaasan. Jila Maqaleetti imalee ka dursan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafooti. Akkaataa waliigaltee mootummaa federaalaa fi Tigraay kamisa darbeeroo Naayiroobitti godhameen torban tokko keessatti qondaalonni mootummaa federaalaa fi Tigraay Maqaleetti wal arguudhaan hojiirra oolmaa waliigaltee ni madaaluu jedhamee ture. Imalli jila kanaas akeekni isaa kanumaa jedhu warri mootummaa. Jilli mootummaa federaalaa waggoota lama booda Maqalee daawwachuun kan jalqabaati jedhamee jira. Odeessa maddeen alaatiin lammiileen Iraan qurxummii kiyyeessaa osoo jiranuu miseensota garee Al-Shabaabiin butaman waggootaan booda gadhiifamuun gara biyyaatti deebifamuu miidiyaaleen gabaasanii jiran. Jarreen butaman kunneen kan gadhiifaman erga marii dheeraan qondaalota mootummaa dureewwan gosaa fi jaarolii Somaaliyaa gidduutti gaggeeffameen booda ta'uu ejensiin oduu Iraan Isnaan gabaasee jira. Namoonni kunneen galaana idil addunyaa Somaaliyaatti dhiyeenyaan argamurraa ukkaanfamuun erga butamanii booda garee Al-Shabaabiin gara waggoota 8 fidhamuu isaaniitu dubbatama. Al-Shabaab baatiiwwan dhiyeenyaa keessa Somaaliyaatti haleellaawwan hedduu raawwatuun isaanii yaadatama. Fakkeenyaaf haleellaa boombii onkololeessa keessa magaalaa guddoo biyyattii Moqdishootti konkolaataa irratti raawwateen namoonni 120 ta'an ajjeefamanii jiru. Mootummaanis milishoota gosaa naannoo waliin ta'uudhaan garee kanarratti tarkaanfii cimaa gaggeessuu irratti argama.